Ittimadhuun biyyi koo akkana obboleeyyan xiyya maannaa bootani ani rahimaa yuuneeta jedhamtu ganda guutuu aanaa kokkosaa irraa ganda beerutti keessatti akkana du'achira na rakkabaa isiniin jedha nyaata sin qabu dhugaatii hin qabu akkana du'achira silkii namaatiin kanaayyuu waa bitu tasa ganna baaftee jennaan bayeeru na rakkabaa imimmaan kiyyan argitee na waraabaa jirti na rakkabaa kana gurgurate garuuyyuu dallaalli اللي مدى كان أين كان ماني مدى تيجان كان جلمون دلالة كان رانا برقلة واجران ياتس لغات زنكم من بنجاني تجوا ما كان الدربي أسنان دربي جيران ركبا وري أبان أبولي يركون دينوسن إن الأجوا كمانا قدني سن بوتني نندل جدنو بولي يندي يمانا بوتنا بوي Hai akkam jirtan dhaggeeffattoota kabajamtoota iftuu intarteementii jala jirtan nageenya rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Har'a waa'ee obboleettii teennaa tana xiqqoo qabadhee isinii dhufee jira. Isinillee maali hedduu rakkoo cimtuu keessa jirti. Rakkoo cimtuu tana keessaa yoo ofii ol furre malee namni nu furuun jiru obboleeyyantii yeroo biyya isin keessa jirtu kana keessa jirtan obboleettii teennaa tana dhaqqabaa isiniin jechuu barbaada. Akkuma afaan isiitirraa dhageessan obboleettii teenya rakkoo jabdutu mudatee jira. Namittiin isin bira hojjettu ofirraa baaftee jirti. Erga ofirraa baaftee fira aaliin achi keessa hin jiranii booda itti hirkattuu hin qabdu, namitti gortuu hin qabdu. Rakkoo hamtuu keessa jirti, nyaata dhugaatii hin qabdu, uffata hin qabdu. Akkuma afaan isiitirraa dhageessan hedduu wanta hamilee nama cabsu, qalbii nama cabsu keessa jirti. Mucattiin tun afaan Oromoo haasofti, ijoollee Oromooti. Bakka irraa dhuftellee himattee jirti. Warroonni naannoo isii warroonni isii beektanis qarqaaruu dandeettan isiniin jedha. Akkana ammas yoo obboleeyyanuma teenyinta biyya ormaa keessa jirtutu viidiyoo isiin boottu argee waraabee gadi lakkise. Isaanis ofitti qabuudhaaf takka hoo qarqaarsa godhuudhaaf dandeettiin qabanii isaanis mana ormaa jiranii. Warroonni biyya san keessa jirtan warroonni imbaasiin walitti dhiyeenya qabdan akkasuma warroonni achi keessaa warroota barra keessa dalagan warroota alabaanii ala dalagan jechuudha. Warroota mana ijaasaa jiraatan hoo qabaatan ta'ee obboleettii teenya tana akka ofitti qaban godhaa isiniin jechuu barbaada. Kanuma obboleettiin teenya hedduu cinqamtee jirti. Rabbiin cinqee tana keessaa isii haa baasu jechuu barbaada. Akkasuma ijoolleen biyya ambaa keessa facaatanii jirtan rabbiin isiniin dararini. Rabbiin nagaan akka baatanii nagaan isin haa galchu. Akkuma beekamu mana tokkotti yoo namaa tole mana tokkotti namaan tolu akkuma biyya keenyatti jechuudha. Biyya keenya keessattis namni amala tokko hin qabu, manni hundi amala tokko hin qabu. Akkasuma biyya ormaa keessattis man nama tokko yoo gaarii ta'e nama tokkoof hin daba. Kanaaf rabbiin isii bira haa jiraatu. Obboleettii teenya tanas rabbiin cinqii tana keessaa isii baasee nagaan biyya isiititti nagaan isii haa galchu jechuu barbaada. Maaliifuu biyyi ormaa yoo namaan ta'e yoo namaa dabde ta'e biyya ofiitiin nagaan galuun qabeenya guddaadha. Biyya ofii maatii ofii obboleewwan ofii nagaan itti deebi'aniitiin biyya ofii keessa jiraatuun hiyyummaa ofiitiin jiraatutu caala. Biyya namaa kana keessatti rakkatanii akkana dararamanii nyaata dhugaatii dhabanii uffata dhabanii yoo isiin akkanatti boottee hirkifattee boottu hedduu takka hamilee nama cabsa jechuudha. Kanaaf rabbiin biyya ormaa keessatti eenyuma sin rakkisanii rabbiin rakkoo tana keessaa isillee haa baasu. Isii qofaa miti obboleeyyan teenya mana ormaatitti hedduu dararamanii hedduu takka dhiphatanii boqonnaa takka hin qabne hedduutu jira. Rabbiin jara hunduma isaaniitu rakkoo keessaa isaan haa baasu jechuu barbaada. Kanuma obboleeyyan teenya hadaraa sheer godhaa obboleettii teenya tana bira akka dhaabatan. Warroota biyya san keessa jiran bira akka ga'u viidiyoon kun sheer ol jalaa godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hedduu takka wallaahi ani akka obboleettii tiyaatitti hedduu takka garaana nyaattee yeroo viidiyoo isii argu yeroo kanatti isin hirkifattee boottu biyya namaatii gamana deema jettu gamas deema jettu boota deemtu hin beektu eessa yoo deemtes eessa akka dhaqxu hin beektu rakkoo isii mudatu hin beektu. Rabbiin tokkochi isii biraa jiraatu. Rabbiin haadha abbaa isiitiin nagaan haa galchu. Kanuma jechuu barbaada. Wallaahi hedduu takka garaana nyaattee jirti. Yoo maal gochuu hin danda'u mas gochuu hin danda'u. Biyya san keessa illee namas hin qabnu namas hin qabu akka mataa kiyyaatitti jechuudha. Warri achi keessa jirtan warri biyya sanii nama qabdan obboleeyyan taate
abbama ta'ee yoo ta'an namichi keessaa beektan yoo jiraat imbaasii biyya saniitii yoo ka walqunnamtii qabaatan ta'e biyya sanii akka walqunnamsiisan godhaa isiniin jechuu barbaada. Kanuma buliyantii Rabbiin isin rakkisanii isinlee rakkoo tana keessaa Rabbiin dandahaadha. Waa hundumaa isatu karakkates isatu fura. Waa hundumaa isatu namaa tolchallee isatu namaa dabsallee. Rabbiin dandahaadha waa hunda keessattuu. Rabbiin tokkochummaa isaatiin rakkoo cinqii tana keessaa isii haa baasuu. Akkuma Nabii Yuunusiin qurxummii bishaan keessa qurxummii nyaattee garaa qurxummii keessaa isa baasee dukkana san keessaa isa baasee ifatti baase sanitti isii tanallee Rabbiin cinqii tana keessaa gara ifaatti isii haa baasu. Maatii isiitti nagaan isii haa galchuu jechuu barbaada. Kanuma isiniin jechuu dhufee obboleeyyantii sheer godhaa. Obboleettii teenya tana bira dhaabachuu qabna isiniin jedha. Nagaa keessa naa oolaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Roonni gama chaanaalii kiyyaa haroo dhuftanii sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan gara maatii kootti dabalamaan affeerraa kooti. Nagaa keessa naa oolaa.